Kanan dhaladhee guddadhe godina Arsii aanaa Asakoo ganda Caffee jedhamtu keessatti. Kanan baradhes yeroo jalqabaaf sadarkaa tokkoffaa mana keenyarra baadiyyaadha. Gara kiiloomeetira 5 walakkaa waan akkasii fagaata manni barumsichaa. Irreecha jedhama. Iddoon mana barumsichis Irreecha jedhama. Achittan barumsa koo eegale. Sadarkaa tokkoffaarraa jalqabee kutaa keessatti itti gaafatamtuu daree akkas ta'een yuunit hoggaan barsiisuu ture immoo yuunit liidarii ta'een barsiisaa ture. Garaagarummaa bakka itti qabus qaba. Tokkummaan isaas xiqqaa miti anaaf. Tokko hoggaa jennu kennaa fi qophaa'insi fi tajaajiluudhaaf of kenninaan dubartiidhaafis dhiiraafis ulaagichiin hojjeta jechuudha. Walqixa hojjeta. Hoogganuun hin danda'ama. Dubartiinis hoogganuu dandeessi, dhiirris hoogganuu danda'a. Bakka itti gargar ta'uu danda'a jedhee dhuunfaadhaanis amanu dubartoonni bakkan hoogganaa turettis bakkan dubartoonni na hoogganaa turanittis waan ilaalu baay'ee itti gaafatamummaa kenname san lakkaa'anii faana bu'anii itti gaafatamummaadhaan focused ta'u xiyyeeffachuu kanarratti garaagarummaan hin jiru. Dubartoonni daran xiyyeeffatu itti gaafatamummaa isaanii sanarratti. Lammaffaa ummataaf accessible ta'uu argamu. Keessattuu gara caasaa dakaatti bakka ummanni kallattiidhaan hoogganamutti hoobuune dubartoota hooggantoota dubartoota hin argatu waajjiratti. Hin argatu, hin dubbisu. Waan itti himan sanis tuffii malee gurra guutuu, laphee guutuu kennanii dhaggeeffachuun hin jira jechuudha. Yaa'u karaan afaa namaa ta'uu hin jiru. Rakkoowwan adda addaa adeemsa keessatti dubartoota qunnamu anas akkuma nama kaanii na qunnamaati dha kanan dhufe. Al tokko tokko gufachuunis jira. Al tokko tokko immoo hojiin baay'ee haalli itti milkaa'aa ta'eetoo keessa injifannoodhaan itti ba'amu jira. Lachuurraa hin baratama. Hunda caalaa abbaatu sirriitti achirratti of utubuu qaba. Of utubuu qaba hoggaan jedhu al tokko tokko dubartii taatee yeroo hojjettu, yeroo hoggantu, yeroo murtii fudhattu jira isa wajjin wanti nama qunnamu, maqaan kennamu isa qofas miti hojii xiqqeessuu fi akkeessuudhaaf wanti nama qunnamu wanti akkasii jira. Garuu immoo haamileen abbaadha. Abbaa harka jiraachuu qaba. Inni guddaa fi bu'uuraa rakkoon tureera. Rakkoon sun immoo nu hunda kan miidhee fi kan miidhuudha. Al tokko tokko sirriitti beeknes kan irratti garaagarummaa fiduu dadhabne. Waltajjii irratti hin ka'a, hin jijjiiramaa jedhama. Garuu immoo lafan bu'u hin lakkaa'amu. Nutu balleessee tokko taanee qabsaa'u fedhaa fi faayidaa uummata keenyaa ol kaasne dubbannee murtiirra akka gahamu gochuu irratti bifa adda addaatiin hanqinni gaggeessummaa keenya keessa waan tureef jennee akkuma beektan keessoo keenyatti baay'ee hadheessine qabsaa'uun tureera. Anis achi keessaa nama tokkodha jechuudha.